Nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf hawayyatu hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniidhaaf isiniin jecha Se'eduu waan abdii irratti hojjete argitanii jirtu jechuudha. Akkasumas abdiin obboleettii kooti jedhee mucayyoo dubaraa tokko qabatee gara mana magartuun jirtu keessaa akka inni deebi'e argitaniitu jechuudha. Anis argeera. Kana gidduutti magartuun inaaffaadhaan nanacheessaa lubbushiin balleessaa nafaan hin jiraattu jettee akkuma dhaadachaa turte jechuudha. Kana durammoo gaafa magartuu Se'edoonii reebi irratti namni hundumtuu dhiirri Seedoodha jabaan Seedoodha jedhee Seedoodhaan faarsaa turanii akkasumas immoo abdiin namaa jechaa kan turames jira jechuudha. Illee koomenti sana dubbiseera akkasumallee Se'edoon illee irraa dubbatee jira jechuudha. Kana gidduu itti egaayii rakkoo qaba abdiin rakkoo maalidha yoo jettaniitu ta'e dubartoota lama ta'anii jireenya isaarratti maal gochaa akka turanii ni beekama jechuudha. Akkatti isaan namaasisaa gidirsaa turanii innaa kanarraatidhaan kan ka'e bakka wanti hundumti isaayyuu rakkoo irraa akka bu'een argitu jechuudha. Kanarraadhaan kan ka'e egaayii yeroo tokko namni hin dadhaba jechuudha hojii amanaatiin. Isa kana dhagaayii ammas immoo ta'eera taanaanii ani fedhii kee hin qabu sin jaaladhu jedheeni ture magartuudhaani. Magartuun immoo hinuma jaalatti gidduuttis immoo akka nama magartuu jaalatu ta'ee ture jechuudha. Abdiini irrattis hojjetaniiru baazawwee jechuudha akka ishii inni jaalatudhaa fi garuu immoo sana keessatti uma waan ishii jaalates miti waan ishii jibbees miti jechuudha. Hamma garuu yeroo darbe egaa sin jaaladhu jedheen akkuma viidiyoo irratti hojjete dubaraa fidatee dhufee jira jechuudha. Kana gidduutti ani Se'edoon intala sana faana bilbilee walii galeetu akkatti abdii irratti hojjetan ta'uu omanaaf hin galle magartuu faana garuu Se'edoo fi magartuuni akka walii galanii beekamaadha jechuudha. Inni kuni akka walii bilbilan jechuudha. In beeku abdiin akka isheen dhuftu. Kana gidduutti gaafannee mucaa qabatee salaamu alaykum jedhee kaka'u ol jedhe jechuudha Se'edootti. Abdiin yeroo kana keessatti waaw mucayyoo qartii kana keessaa fidde baay'ee bareeddi jedhee egaa bareedina ishii jaju yookiin immoo adannaqu sedhan sana jalqabee yeroo kanatti maal godhatta Se'edoo maaliif akkas taata maal dannaxxaa naamina gaafanni jedhu simmi jedhu naamina ishiin akka obboleettii kooti gaafanni jedhu ati eenyuudhee yaa gooftaa maal fakkaattaa ishiin immoo faranjii fakkaatti jedheeni ture jechuudha. Wanta jedhee garuu na irraanfadhe. Kana gidduutti egaa ammas magartuuni saggar jettee salaamu alaykum jettee ola seente. Kana gidduutti eessaa dhufte naamina jedhanii otuma jedhanuu Se'edoonii intala dajajee booddee mana fincaanii dhaquun qaba jedhee zoor jedhe jechuudha. Yeroo kanatti intalli abdiidhaan Se'edoon baay'ee laphee kuna butee baay'ee najaje waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf isaan qabachuun barbaada jette jechuudha. Yeroo kanatti akka hin taanetti ture jechuudha. Magartuun kan ilaalaa turte kan hubachaa turte jechuudha. Baay'ee gadi jettee afaan qaqqabattee ilaalaa turte. Kana gidduutti Se'edoon hin dhufe jechuudha. Yeroo Se'edoon dhufe jedhu akkamiin namna gaafedhanii intalli koo si jajjii jetteen jechuudha magartuuni. Abdiin immoo wanta si jajjuu hin qabne homaayyuu sin jeekne yaaduma ishiin gadi deessitii ati jajjii yoo barbaadde jedheen jechuudha magartuudhaani. Ati lakkaa waan biraa qabdaa yaada biraa qabdaa itti magartuun abdiintis ka'uu barbaadde of harkattis qabuu barbaadeera obboleettii makooti jedhee garuu obboleettii irra darbees immoo jaalattaa maalidha jedhan jaaladhee jibbee marsin galchee maal taatanii osuma jechaa jiranu. Kana gidduutti sin bashannansiisaa fuudheenii si bashannansiisaa ati obboleettii isaatii hojjennaan eeyyuu jette mucayyoonis baqqaanii bilbila siin bitaa huccus siin bitaa sin bashannansiisa akkam barbaadin si godhaa iddoo barbaanne wajjiniidhaanii ni deebinaa jedheen jechuudha. Kana gidduutti tole rakkoon tokkollee hin jiru ni deemnaa wajjiniidhaanii jette jechuudha. Eessa deemtaa wajjiniidhaan lafa kam deemtaa jedhee jechuudha. Abdiin baay'ee haaree ati obboleettii kooti jettee miti kan mana fiddee edda obboleettii kooti jettee mana fiddeetta ta'ee maaliif inaaffaa keessa galtaa inaaffaa keessa inni si galchee maalidha jette jechuudha magartuuni. Magartuun egaa
abdiidhumaan harkaa keessa galfachuu kan ishii godhachuudhaani kan ishiin dhama'aa jirtu jechuudha ta'uu fi dide maleedhaayi. Kana gidduutti eshi wajjin hin deemna rakkoon qabu naamna jetteen mucayyoon sii kennuu danda'u miyyuu bilbila koon sii kenna bilbila kootti fayyadami jedhe Seedoon ani bilbila koon kootti fayyadami siin hin jenne anis carqii biteeraa fi waan hundumayyuu godheeraa fi gaafa abdiin jedhu mucayyoon immoo isa kana kan barbaadde jedheen jechuudha. Kana gidduutti walitti ka'uu barbaadan jechuudha. Achi wal loluudhaaf ho'ee magartuu faana wanta biraa keessa galbuudhaaf gaafatan jedha waliin lolinaa jedha abdiini gadi taa'ateedhaani mucayyooni otoo si wal loltanii moo jetti. Kana gidduutti egaa kottuun baanaa wajjinidhaan ni deemnaa jedheeni jechuudha. Fudhatee akka baay'ee jechuudha abdiini amma asirratti jechuudha. Dhuguma yoo intala kanaadhaan jaalatee jiraate intalittiinis heerumteetta jedhamte gaafannaan hin heerumne jette. Akkasumallee yeroo Seedoon waamu ooyyee bareeda jette jechuudha. Ambassaa bareeda jettiin hin jejjiin jechuudha. Inni kun waliigaltee isaanii diraamaa isaaniiti jechuudha. Abdiirratti kan isaan hojjetanii haa ta'uyyuu malee jechuudha. Yoo jaalateyyuu abdiini akkamittidhaani dubartii inaaffaasaa qabdu dubartii isa jaalachuu barbaadde karaa jaalalaaniyyuu abdiin jeelatana karaa hin taaneniyyuu harka ishee keessa galfattee safana jireenya jiraachuu kan barbaaddu faana akkamitti mana tokko keessatti galchuu akka danda'inaaf hin galle isa kanadha. Akkasumas immoo yeroo darbisa miti kanii kulaalitii kee dhahee yookiin immoo kalee kee dhahee sajjeesee hoolee jennaani bagana tumee dhiiratu nama qammasiisee namarraa galchaa inni gootadha akka geemiti ata asii hololaa hooltaa afaan malee guddaa hin qabdu warri hin qabdu ati hojii hin qabdu jetteen jechuudha. Isa kana manatti walii galladheetiin intala fuudhee baheera jechuudha. Abdiini magartuuf immoo Seedoon mana keessatti afaniiyyuu amma durallee yeroon itti kaasu waa'ee kee si jaalataa bakka lafarra gangalataa amma garuu yeroon ani waa'ee kee kaasu intala gara intalaati malee gara kee miti akkam taataa egaa jennaani inni waan jaalatu maalii qabaa. Intalli sun garuu mana sana keessa hin teessu jaalala isaa akka barbaade haa godhu fuudhee mana haa ba'u jettee jechuudha. Mana haa ba'u mana gadi naaf haa dhiisu ani finni mana tokko keessa hin jiraannu yookiin immoo ishii mana tokko keessa hin jiraannu akkam godhee ani mana ishii baasu anuu beeka waan itti godhee mana baasu jettee jechuudha. Intalli shira ishee ammayyuu hin dhibne waa'een shira isaanii sun jechuudha. Faafrikaa qabanatti fakkaate faafrikaan socho'a fakkaata siniin jechuuni. Jaaladha isa kana dhagaa'ee amma dafiitii yookiin gidduu isaanii mana isaaniitii galatoomii hanga yoo hoonaatti waan dandeesseef jedhiitii gidduu isaaniitii bayimii isaan biraa dhaabbayi yookiin immoo dafiitii haala mijeessiitii abdiitti heerumi jedheen jechuudha. Seedoo maal jechuudha dafiitii sirreessiitii heerumi dhiiratu sirreessee toora galchee nama fuudhamoo dubartiitu toora galchee ilma dhiiraa fuudha kun sirrii miti. Intala jaalata gaayii intalli immoo gara Seedoo dubbatti jechuudha. Naan galle Seedooni ishitti haasofsisee ishii leenjiseetu fiduu hin dibnetti fakkaate isa kanadhaayii amma egaa akkasittidhaan dubbatanii jiru jechuudha. Atin jaalanne dhuguman jaalanne jetteen jechuudha. Seedoon ani hin jaalanne isuma qoruufani malee jedhe jechuudha. Maa qortumee qo'ameani ilma dhiiraan fuune hin qorinaa waa'ee jaartitiin hin qorinaa hin qorina bakka fuudha. Yeroon kun yeroo inni gaala dhaabbachuu qabudha. Yeroo inni jireenya jiraachuu qabu yeroo inni ijoollee godhachuu qabudha. Irraa goraa Seedoo irraa gorii maa qortamee ati qoymee yeroo darbes akkasitti qorte siniin jechuun jaaladhaa. Isa kanadha amma gaa'ee qeddoo yuutuubii subscribe laayikii gochuudhaanii na jabeessaa siniin jechuun jaaladha. Isa kanadha maalidha rekoordiin dugda kee duuba kun jechuun keessan hin oolu. Akkasuma immoo waan ta'e nimamni wayii guyyaa kaleessaa madaamiin kiyyaa naa goote jechuudha. Gaayyotuun qormaanni jirus immoo gaafa tokko gaariin jira waan ta'eef
waan addaa tokko bakka jechuun waan mana kanatti dhufee hin argine tokko waan hin barbaadaa ture waan hin dheebochaa ture tokko nafa gootee miidiyaa irratti garuu mul'isuu hin barbaadu wanticha siniin jechuun jaaladha. Kanarraatidhaan kan ka'een riikoordii haala kanadhaan hojjedhee siniin jechuun jaaladha. Isa kanadha guddaa eebbifamaa guddaa kabajuumaa na jaalattanii sabskraayibii na gochaa na ilaalaa kan jirtanii ani egaa akka nama kamiyyuu laayifii galee wantoota garaagaraa saatii koollee guuttachuu hin danda'u. Sababa saammoo yeroo biraadhaanii bakka isaan kana qabadhee dhufee sinitti himaa siniin jechuun jaaladha. Kana keessa kan dabarsaa jiran sanaan dabarsaa jiru kana keessa dabarsaa kan jiran jiru obboloonni kooyi. Haa ta'uyyuu malee nagaa waan hundumaarra caalaa waan ta'eef nagaa yoo qabaatan immoo ammam yoo dadhabaniyyuu lafa mul'atoo fi hin ga'u abdii qabaannaan jechuudha. Kanaafiyyuu guusoon adeemsi gara fuulduraa siniin jechuun jaaladha. Guddaan sin jaaladha guddaan sin kabajaa lammiiwwan koo keessaaf ala hunduma keessan mana sin jirtan nagaan hin dhabamin siniin jecha biyya keenyaaf waaqayyo nagaa haalaatu eebbifamaa. Shalom.